Sinjedem yani fooni ne osoo hin ta'in laala akkasitti yaadini sinjedem fakkeenya fam barumsa kee keessatti barumsa gaagaa barsiisaa jirta. Akkasitti yaadin jechuu barbaade tanani wotoo beektuu wallaalaa of hin godhin. Laalaa sin godhin amanaa deebiste. Okay. Daa'imni si biraa iyyuu kun daa'ima eenyuti? Kan kiyya. Dhiira moo dubartii? Dubara. Gobas Waaqayyoon intala dubaraa ni qabaata akka ta'eeti. Akkam? Akkas. Akkuma ilma dhiiraa qabutti intala dubaraa ni qaba. Inni sagaagalle. Sagaagalee dhalche Yesuus. Eenyu? Yesuus sagaagalee Maryam irraa Waaqayyo dhalche. Garaa rabbii waan barbaade hojjechuu waan danda'an ta'eef sagalee dhangala'aa ishee keessa bulche garaa ergamaa Gabrieliitti dhaqee sagalee garaa ishee keessa bude. Eenyu gadaameessaa san keessatti Yesuus tolche? Waaqayyoodha. Gobas Yesuus uumamaadhaami? Foonsaa uumamaadha. Eenyutu uume? Sagalee inni ulfina waaqa irratti gate santu uume. Kanaafuu Yesuus uumamaadha jedhime. Waaqessu jirta. Galatoomi amma uumadha minni jalqabu maayyuu uumadha. Maalamoo uumamaadha naan hin jenneeti. Uumama jechuun fakkeenyaaf namni tokko gaafa namarraa dhalate uumamaa jedhama moo eenyu tolche? Eenyutu dhiira godhee qaama saalaa tolchee ija tolchee gadaameessaa keessa tolche eenyu Yesuus? Yesuus sagalee ture sagalee tuu foon uffatee jira macaafa qulqulluun abaluutu tolchee waan fedhe uffattu sibiila hin uffanne atilleen akkasumatti foon uffatte gadaameessaa Maryam keessatti eenyu Yesuus dhiira godhee isa gabbaase? Sagaleedhaa jedha sagalee tuu foon uffatee jira macaafa qulqulluun. Sagalee akkamsaati? Jalqaba sagalee ture sagalichi immoo foon nama foonii ta'ee guddoo buufatee jira macaafa qulqulluun. Okay sagalee san nama foonii kan tolchee gabbaase eenyu? Sagalichuma jalqaba ofuma isaatti kaa uffataatti jalqaba sagalee ture waan guma gochuu danda'a. Okay irratti foon eenyutu uume? Ofuma isaati wanti sadaan keessumaatti jira beekumas. Ragaan akkan. Maal ta'uudhaaf? Raga foon akka ofii tolfate. Ati kun amma yaada mataa gadiitti nama siisiit ergamoota waaqarraatu akka inni uume siifan kenna. Ergamoota waaqarraatu akka inni uume. Anwa sawaan sanin si gaafadhan ergamoota raasootu ilma Waaqayyoo raasoo jira. Okay si gaafadhame Yesuus ilma Waaqayyooti mi amma sirma deemee si gaafadha. Okay. Okay inni ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Galatoomi. Foonsaa ilma Waaqayyoo jedhamee waa uumamaa hafuurri isaa Waaqayyoo jedhamee. Aboo foon irraa foonuma foon re'eetiin foon nu fixee foon nyaachaatuma foonuma kana jecha sibiila jedhame yeroo takka firaa dhiisi foon jechaan oolin. Sigaraa ga'uudhaaf macaafa qulqulluu hin dabsu bumaas. Sigaraa ga'uudhaaf macaafa qulqulluu hin dabsu waan macaafa qulqulluu irra dubbii jiru hin dubban. Afaan Oromooti dhaggeeffadhu abdii. Yesuus kadeemu kun nama foonii dhiiraa miti akkuma keetii dhiira akka keetii harreeda qabdu kanaami. Okay dhiirri kun waaqa moo ilma Waaqayyooti? Waaqa. Harreeda qabu kana dhiira kana gartee qaama saalaa qabu kana waaqessita. Yesuus walitti madaalin ofii keetiif Yesuus walitti madaalin dogongorin. Dhiiraa Waaqayyoon dhiiraa? Obboleessa koo waan barbaade haa ta'u anaa fi isa walitti madaalin haa ta'u ani waan wangeelaan si gaafadha malee waan wangeelaan si gaafadha. Miila miila isaa jala ta'uu hin danda'an. An waan siin jedhe maal gootaa miila isaa jalatti ati eessa wal argita waan jedhe Yesuus dhiiruma akka keetiitii miti ni amantaa? Jalqaba dhiira eeyyee dhalateera siin jedhee maara deddeebisa. Okay. Yesuus Kiristoos erga waaqarraa gadi dhufe nama laal nama. Akka jiru wangeelli asirriime akka jiru wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 13 akka jiru ilma namaa isa waaqarraa gabbee jedha. Waaqaa gabbee moo namaa gabbee? Namaa gabbee moo waaqa? Dhaggeeffadhu gurraan nama dhaggeeffadhu ni jini dura abdii. Anu siin sirreessu jira maal waa sirreessitaa miti afaan Oromootiin siin sirreessu jira. Akka jiru wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 13 lakkoofsa meeqaan siin jedhe? Lakkoofsa 13. Ilma namaa isa waaqarraa gabbee malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedha. Waaqaa gabbee moo ilma namaati? Ilmi namaa san eenyu kan gabbee? Galatoom. Ilma waaqarraa gabbee. Akkasin jedhu afaan Oromoo dhaggeeffadhu ammaa siraan si deebi'a. Ilma namaa isa waaqarraa gabbee sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedha.
eenyu kan waaqarraa gabbu'e Sirri. eenyu kan waaqarraa gabbu'e ilma namaati moo waaqaa gabbu'e Ilma namaa ta'e gabbu'e. eeysatti ilma namaa ta'e Garaa durbee Maariyaam keessatti. waaqarraa jedhaa bar garaan jiru Sirri. Sirri. waaqarraa kan gabbu'e waaqa moo nama Waaqummaa isaa waaqarratti gatee dhufe. hin jedhu dubbise wangeela akkas wangeela boqonnaan isa kana dubbise dubbise wangeela boqonnaa sadii dubbise wangeela Yohaannis boqonnaa sadii waan Phaawulosiif dubbii Yesuusin sitti himu jira wangeela Yohaannis boqonnaa aboo mee dura hin fudhattu ani wangeela kee fudhachuu didde quraana kiyyan fudhattu dhahi jalaan maal ani quraana kiyya maal bidaa miti Atis fudhachaa jirtu akkam godhu. waan jedhe naaf iddasan mee takkituma tana fudhadhu dura ilma namaa waaqarraa gabbu'e moo waaqaa waaqarraa gabbu'e Ilma waaqatitu waaqarraa gabbu'e. akkas hin jenne wangeela Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa 13 mee baasi Mahammadoo kiyya mee akkuma jedhu jara kana mee ilaala baasi ijaan agartaa qoy guddisi Mahammad of guddisi Dubbiseen jira Muaz Shigiree lama. hin dubbisne osoo dubbiste kan nan rakkistu Shigiree lama. Amma bu'aa garaa osoo hin ta'in ani uumaa koo isa na uume garaa malee bu'aa abdiin abdiidha. okay Meka Bumas. wangeela Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa 13 qaceelloon laali abdii Nan laala. dhaggeeffadhu ayyamma Ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane. goobas eebbifame sir ameen abdii Oye. ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e sana eenyu Yesus. nama moo waaqaa gabbu'e Nama ta'e gabbu'e. goobas nama jedhime Yesuus waaqaa miti Yesus biyya lafaa irratti nama aangoo waaqummaa qaba. akkas hin jedhu biyya lafaan jenne boo manni kun ammoo akkamii akhi Biyya lafaa kan jedhee jira maal ta'e namichi kun. dubbisi bakka wangeela bakka ammaan sii bane kana dubbisi mee atummaan dubbise Dirqama bakka san dubbisuun. dirqama keetiin dubbista yaa sagalee waaqayyooti yaayi dirqama naan jedha Dirqama bakka san. dirqama dubbisuun Laakiin dirqamni nurra jiru dirqama Yesus nurraa kaaseera. aboo dubbisi wangeela kan itti amantamutti amantu Guutummaan guutuutti bakki na dhiisu hin jiru. Macaafa qulqulluu. okay bakka tana fudhatta bakka nama sii kan ta'a Hundumaa nan fudhadha. okay ilma namaa waaqarraa gabbu'e malee waaqaa miti jedhime Ilma waaqayyootitu waaqarraa gabbu'e. hin jedhu akkas hin jedhu akkas hin jedhu maa isaatiif kijibda waaqayyoodha. Ofuma isaatiif maa waaqayyoodha. kijibda abdii kijibne kun hin barbaachisu wangeelis dura jira bantee dubbisi mee Abumaas. dubbisi Abumaas. dubbisi afet Abumaas. ayyee Amma maa tokko sitti ma. dura fudhadhu kana barsiisaa laala dhugaa- kana fudhadhu yoo kana fudhanne akkamitti si hojjaa saawun hin rakkisa Sitti maani. Oiga. Akka obbolumaatti si waa sitti ma. ayyee Waan tokko akka ati barbaaddetti hiikamamoo quraanni akka ofii isaatii barreeffametti akka jalqaba barreeffametti akka ati barbaaddetti hiikama. hiikamee jira waan hiikameen hin didu waan hiikameen didu wangeelli dubbisu jiru kun afaan oromooti moo Fakkeenya maaraati tokko sii kaasa ishee. Fakkeenya tokko sii dubbisa ishee. Yoo ati isa kana naa dubbiste dhugaa rabbi yoo isa kana naa deebiste ani sana siifan deebisa. kana dura deebis kana fudhadhu achi booda kan achi no fudhadhu kana dura Oya Abumaas. Wayii fasin jedhu dhugaa rabbi siin deebisa. mata dureen ani mata dureen jijjiir no Ani No, fudhanne ayyee, ani fudhachuun hin fudha- diineen fudhadheera. hin fudhanne na dhaggeeffadhu hin fudhanne Maaliif? ilma Maaliif namaa fudhanne? waaqarraa gabbu'e malee waaqaa miti jedhi ilma namaa waaqarraa gabbu'e malee waaqaa miti jedhi Yesuus Yesus Kiristoos waaqa dhugaadhaa nama dhugaadha. Maal taate namicha kana? deem nageetti hin fudhattu deem hin naasuutti Amandeef. deem daa'ima guddisi deemi intalatee guddisi waaqayyoonis Yesuus haa guddisu ilma isaa Ameen. Ameen. akkas Ameen.
Me fakkeenya tokko sigaa waan na dhibee ishee amma gara quraanatti na fudhadhu too. Mee waan naan galle na deebisi. Maal quraan wangeeluun siin galle quraanni maal sii galle quraana dhiisi. Adeellam fakkeenya waan naan galle tokko na barsiisuun qabdu ati asirraa eegamu na barsiisuudha mi. Boqonnaa tana bantee jirtaan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 bantee jirtaa. Amma quraana na barsiisi dhis. Anamma maal beektaa amantii dhugaan barbaada waan ta'eef quraana irraa na barsiisi. Okay si dura wangeela kana boqonnaa tana naa dubbisi bakkuma sana amma bakka bantee sana. Dubbiseera. Dubbis amma dubbis. In dubbis amma dubbis. Dubbis. Ol baasee dinis. No wangeela keetira dubbis. In baasi Muhammad. Meeqa. Kudha sadii. In yaadu taafuran qabdu yoo afura qabaatte mee siin laala dubbis. Kudha sadii meeqa. In janna siif inni muuli yeroo dhibbata kanaafuu qalbiin ta'e. Sadii kudha sadii. Dubbiseyyee suuta qaal baqaal suuta akkan suuta si dhaggeeffadhu hojii irraan jira. Ila bayeecha godhina dhaggeeffadhu sirriitti gurra kee qarra godhi tolaalo ganani wangeela irraa dubbisu. Eeshi ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'ee kana malee omtuu gara mirga waaqatti oli hin baane jedha. Okay, amma si gaafadha. Ilma namaa gabbu'e moo waaqaatu gabbu'e? Galatoom. Galatoom naan jedhin deebis waan si gaafadha. Nama ta'ee gabbu'ee sin jedheemu. Akkasin jedhu. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e malee jedhamoo waaqaatu gabbu'e? Ee hojjechaa jira kan. Abo quraana jechuu jira quraana. 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 Ee hojjechaa jira sagalee kan. Abu Muazi. Adeellam macaa qulqulluu kana eenyu dubbachaa jiraan jee. Yohaannis dubbachuu jira. Yohaannis tu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e kana jedhamu jire. Ni kijibe Yohaannis. Sirrii jedhe ilma namaa ta'e gadi bu'e Yesuus. Okay. Siitu Yohaannis siitu sirra Yesuus beekamoo siitu Yohaannis sirra beeka Yesuus. Adeellam maarree maaltu ta'e ilma namaa ta'e gadi bu'e be. Okay. Ilma namaati gabbu'e jedhime. Ilma namaa ta'e gadi bu'e sirriidha. Ta'een jedhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ta'een jedhu ilma namaa gabbu'e jedhime. Ilma namaa ta'e gadi bu'ee jedhe. Kunoo ammas ilma namaa ta'e gadi bu'ee ilma namaa ta'e gadi bu'ee ilma namaa ta'e gadi bu'ee. Hin jedhu akkas hin jedhu. Akkam jedhare. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ilma waaqayyoos ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedhu. Akkas jedha ilma namaa ta'een jedhu ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e. Ilmi namaa san eenyu? Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma namaati jedhime. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti waaqarraa gadi bu'e. Baay'ee nageetti. Fitadde Muhammad fitadde hojjettiin deebi'a. Eeshi galatoom fixatteerta. Egaa fi tokko naa deebisu ustaazonni hundumtuu naa deebisuu dadhabanii Muaz. Ustaazota baay'een gaafadhe si galee namoota wajjin haasa'uu nan barbaada. Mee kan kee kana Muaz. Hojjettiin deebi'e boone wangeela fudhachuu diddeen hin danda'u si hojjaasaa wallahi. Mee maalona dhugaa rabbii mee maal dhabeetta mee ustaazota baay'een gaafadhe. Hojiin jira. La sodaatee baqatee laal. Baqatinga. Sodaatee naan jaasa. Sodaatee. Maa sodaatee. Maa sodaatee naan jedhaani. Gurba quraana sodaatee naan jedhin ka maali kijibni kun abdii. Inna maa ishiin adeemsika. Adeemsu ustaazota kaamtu gaafadhee dadhabeen adeemsuu dadhaban. Namni deebisuu dadhaban jiru dhiisi. Wangeelaan fudhattu ati wangeela kee diddee. Wangeela kee fudhattu. Quraanaan fudhadha quraana irraa naa deebisi. Maan akka kijibdaa wangeela osoon guyyaadhaan maan akka kijibdaati. Maaf kijibda wangeela irratti? Namicho waan si kijibe qabu si sirraa fudhadheera amma naa gale sirraa fudhadheera naa fudhachuun hin fudhan akkana jedha dhaggeeffadhu yoo kana na dhaggeeffadhu guddaa sirra guddaa mi baran guddaan jedhin waan siin jedhe dhaggeeffadhu
dhaggeeffadhu ka. Wangeela kan keetirra kijibdu. Wangeeluma keetirra kijibdaati. Wangeela keerraa hin dhoowwu jira baran. Mee waan kijibu. Ilma namaa gabbee jaamoo ilma namaa ta'e gabbee jedha. Ilma namaa isa waaqarraa gabbee. Okay, goobas amma sirrii dubbatti. Ilma namaa gabbee malee waaqaa miti min. Ilma namaatu gadi bu'ee ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'ee. Akkas ilmi namaa sana eenyu? Yesuusidha. Yesuus nama malee waaqaa miti jedhime. Yesuus waaqa malee nama miti. Deem kijibdu. Hin kijibne waaqa ta'uu isaa siifan kenna ragaa. Maal ta'e? Ndee?